yeroo dha fudhatti dhugaadhaa bakka hawwin hin geenye bikarraa kaan immoo hin jirru rabbii fi waliigaltoota keessan galateeffachuudha qabdan. Oromoon bikarraa kaan hin jiru gameeyyiin qabsoo kana na sirreessuu danda'an bikarraa kaan hin jirru bikarraa kaane fageenya waggaa 50-60 dura bikirraa kaane Oromoo Oromummaan ittiin dhaadatu tun hin turre bar Islaamaa fi Kiristaanaa Arsii fi Wallaggaa fi kanaat ture bar chirraa kaanee Oromummaa jaarree Oromiyaa jaarree qubee maleessinee arra bar sadarkaa baalatarraa nuun jaan irra geenye lafatti ni bar lafeen fidne kana beekuun barbaachisaadha. Bika garaa keenya immoo hin geenye maali garaan keenya ka barbaade Oromiyaa irratti abbaa taane Oromummaa teenyaan boonne qabeenya rabbi nuu kenne bishingaan guddannee bar bishingaa dhabnee buraanaa nyaachaa guddanne wina waa biroo ar'aa sunuun jirtu hiyyummaan nurraan kaane nagayaan jiraachuu barbaanne bobbaanee galle nagayaan harkanne mootummaa nuu ta'u ta'u fakkaatu filachuu barbaanne mootummaan nuu ta'u hin qabnu hin filanne kanaafuu bikka irraa kaane hin jirru bikka yaannes bikka nuun maltu bikka saba kanaaf maltu immoo hin geenye garuu immoo waan tokko hubachaa deema qabsoon haala qabatamaa bikka irra geesse sirriitti fudhachuu danda'uu qabdi. Zabana Haayila Sillaasee Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Ihaadeeg Orma irratti qabsaa'u ture. Zabana Dargii Orma irratti qabsaa'u ture. Amma jallaa keenya irratti qabsaa'u jiru. Qabsoon jallaa Ormaa irratti qabsaa'anii fi jallaa isii irratti qabsaa'an ni ulfaatti. Fakkeenya tokkoon hin ganna. Ormi dhufee lagagamaa dhufee horii kiyya yoo na jala haatee lagagama ba'e obboleeyyan kiyya adeerri kiyya hundi ana wajjin duranii cafaqanii irraa naa fuudhan akkasimi yoo immoo jallaan keenya karummaan ummaatiyyaa fi abbaa kiyya irraa dhalate horii kiyya fuudhee gabaa geessee gurra keessa dha'e irraa fuudhu waluma taa'e cafaquu irratti garuu adda hiraman akkasimi this is serious. Kaisi on deddeeme rakkoo jeetiin kanaaf jallaa keenya yoo dandeenye ni diriirfanna because dubbii mana keessaati amma dubbii diinqaa fi booroodhaati tanaan nu dhibe nu dhibde waraana nu barbaachisaa jettan nu barbaachisa garuu waraana Oromoo lama ka wal lolu hin barbaannu waraana Oromoo lama ka wal ta'ee diina nurraa waraanuu barbaannu. Na dhageessaniini daangaa adda addaa namni keenya maduu jira osoo waraana qabnu waraanni keenya biizii wal fixuu irratti gabaree teenya irraa waa ittisuu hin dandeenye. This is painful. Qaanya'uu qabna. This is painful. Laalaa dhabeetii miti jallaa keenya irraa waan hedduun beeka waan nama gaddisiisu. Ammoo araaramumaatu irra wayya jeetii yaadaan. Maaliifi obboleeyyan lama waliin mo'attu. Dhumarrattis tokko dhaqee wal'aansuudhaan yoo lafaan dha'e harkuma qabee ol kaasuu ta'a. Obboleeyyan lama wal lollaan maatiin bikka lamatti ba'eeti tokko guutaa ba'ee maatiin dilli gosti dilli wal fitti malee wal mo'achuun ulfaataadha Oromoo. An warra biltiginnaatis hoggaan arge kanumaan itti hima warra obootis hoggaan arge kanumaan itti hima.
Kanaafi wanti an jechuu jiru waan isin jettan irraa addaa miti. Wanni an jechuu jiru waliin achi argu balaa hamaadha fida kun nurratti. Kanaaf tabiraa marii jettaa ummata kamaaliif amantaa sanii wal qabatee immoo kalee isaas nagee jettee hidhamtee ammallee nagee jettee maal abdattee anoota akkan nabdadhu rabbumaa fi ummataan abdadha ammas dhugaa na mul'aturra sodaadhee ifduu bandeebi jara mootummaa kana abdadha hin abdadhu garuu isaaniifis bara agarree bara gaafatti way waan nusan hunda kakkaballeeti karan nayne likki galchine oofna jala boo likki galchuun abbaa isa hayyeefu hin taane jenne hin taane isaaniifis hin taane oromoon likki galtu hin jirtu dargaggeessa kana isaaniitu dhiibee bosona galche namni dharraa qawwee qabatee bosona gala hin jiru namni badii hiraaree dhugaan isin hin jaalu taa'uu gutan ni hidhan waggaa hidhaa ba'e jala deemanii ajjeesan namni hiraareetu isiniin ta'uu mootummaa isin jettan sanuu laaffisu jira oromoodhaa haa ta'u biyyuma tana keessatti qoqqooybanii osoo aarru biyya tana qoqqooybanii bikka irraa dhimmifteen irratti dibanii deemuutu wayyaa Itoophiyaa haayitii Oromoof sabaa keessa kabajamu Oromiyaa ummanni Oromoo itti bulfatu Itoophiyaa ummanni Oromoo fi sabaa hafan akka qoodmaa isaaniitti akka gumaata isaaniitti angos dinagdee irraa harkatan qe'ee irratti bulchan biyyammoo waliin bulchan wayyaa je anis buusee baasee biyya hedduu ilaalee Oromoodhaaf kanaatti ajeetiin amanee paartii kanan bakatu wanni warri amma gariin qubanuu qabu warri gaafa mararaa guddina akkana jedhu quba itti qabee ormatti isa galchee Oromoo keessaa isa dhiibee gantuu isaan jechaa ture 2018 gabii ummata Oromoo ittiin kijibnu ni ummata Oromoo ittiin kijibnu ittillee kanneen beeynu Oromoo ka isinii ta'uu jennanu Oromiyaa irratti abbaa taatanii mootummaa isaanii isinii taatu filattanii sadarkaa Itoophiyaatti immoo akka lakkoofsa keessanitti akka gumaata keessanitti mootummaa waloo sabaaf sablammoota kaawwanii wajjin jaarrachuutu isinii irra wayyaa jennamu isinin dirqisiifnu garuu immoo akka warra kaanitti Itoophiyaa malee jennee qawweedhaan isinitti gadi iyyamu maaliif Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu Itoophiyaan garuu yoo waliin mari'atan biyya nama hundaafuu ta'uu dandeessu ni taati jennee gaala laaftuudha laaftuu miti osoo laaftuu taate qabsoo hin jennuun daansii jennaan laaftuu miti kanaaf nuti kan itti amannu biyyiti tuni xiqqoo immoo eeggadhaa jiran haa diigamtu wagga jennu nama tokkotu naa bilbilee haa diigamtu naan jedhe mana nan keessa jiru narra diiguu barbaada osoo goojjoo takka naan jaarii the government and the state mootummaan darbuun kuftee Haile Sillaaseen kufee warri kunis adda baqa kenni mootummaan haa kuftu biyyi kufnaan garuu ummataatu rakkoo guddaa keessa seena Liibiyaa fudhadhaa Gaadaafiin kutuu silaa rakkoo qabdu Gaadaafii kufinnatti Liibiyaa kuffisan Liibiyaan tujjaara turte san arra sheexaanii achitti daansii taphata Siiriyaan biyya ajaa'ibaa turte qabsoo teenya waajjira qabna turte bara 1960moota keessa gaafa Haji Huseen Suraafaa turan Sooriyaa keessa waajjira qabna turte
biyya jabduu nuufuu dahoo turte. Roorroo warri asadirraan gahe olaantummaa garee xiqqoo takkaata irratti uummanni osoo ittiin qophaa'in bakka san waan buusan osoo qabaatin. Sheeyxanii maggaa itti jigeeti Siiriyaan nuti itti kenne suni nu baqatanii karaa Finfinnee irra kadhattuu Siiriyaatiitu nama darararra. Na dhaggeeffadhaa laalaa teessan daran na keessa jirti. Garuu state collapse kufaatiin biyya hin dongorina. Sirriitti osoo itti qophaa'in yoo addaan babaafatu jennu saboonni biyya sanii walii galteen addaan ba'uun wayya. Wallollee keessattuu karaa amma biitii tun deemtuun wallollee deemnaan Tigraay dhalattuus hin jirtu reefu kanaan jeen hin jiraattu. Oromiyaan dhalattuus hin jiraattu. Amaarri kophaa ba'uus hin jiraattu. Adda facaaneeti wal waraansa. Civil war jijjiiramee jira. Dur sagaltamoota dura humna lamaa jira. Humna Ameerikaa jira, humna Sooviyeetiitu. Lamaantu qawwee si kenna. Tokko mo'ateeti mootummaa qabataa, mootummaan biitii gufti. Amma akkasii miti. Amma biyyoonni hedduu qaama hedduutti qawwee kennan. Lolli kun itti fufnaan isinitti nima sirriin dhaggeeffadha waan arku ta'e sana matarraa. Lolli kun itti fufnaan amma ka wal waraanu jiru humna 3 4 5 ta'a Itoophiyaa keessatti 15 ta'a matarraa. Maaliif warri alaa gargaaru addatuma heddummatuun biyya keessaayis local entrepreneurs kan jennuun ka'uu eegala jechuudha. Bara amma Siiriyaa keessa eenyu lolaan hin beekamu. Wal waraansi tokko tokko immoo anne tabiitii wajjin daaraa taatu san keessa seenna. Nuyi Oromiyaa jibbineetiif kana qabatamaan waan beekanii wanni keessa seenna. Nu garuu Oromoo jaalanna. Waan saba keenyaa ta'u jaalanna. Isin harka dho'isisuudha jecha waan isin hin taane isinitti himu never waan ummata kana hin taane na jaaladhaa jee isinitti himu yoo barbaaddan na jibba malee tokkoffaa lolli kun itti fufuun qabu. Lammaffaa hunda caalaa gara itti deemnu mariidhaan deemuutu irra wayya jennee yaadna. Maaliif har'a hedduun hoogganni Oromoo ni kijiba isinitti hima. Waan ofiin amanne isin amansiisu isinitti himan. Warri hedduun walabummaa Oromiyaa jiru kun qabatamaan kasanitti ciccee nagarre. Waan ani itti amanne isinitti himu. Waa'ee Dongora warri akkas jedhu waa ajjeefamuu waa fannifamuu hin jennu. Akkas jedhus gargaara gara fuuldura deemnee rifarandamii murteessina uumaa miti. Ammatti garuu nuti kan jennu inumaa'uu yeroo miti dhimma akka naasa'uudha. Maaliif lolli kun itti fufnaan lolli Tigraay kun deebi'ee kaanan lolli Oromiyaa keessaa kun saffisaan araaratti deemuu baannaan saboonni biyya sanii ummanni biyya sanii kasaaraa hama keessa seena. Ama kurnan irraatis lolli kun hin dhaabatu. Siiriyaan qabsoodha nagaa san hoggaa dizaayin goonu biyyoota East Europe kanarratti hundeeffamee goone ture. Dhaqee qaamaan hin arge biyyoota akka Sarbiyaa kana Boosniyaa kana keessaan deemee arge. Sana hundeeffamee kala revolutionary dizaayin goone. Samboota Arab Spring hoggaa dhufuus keessa turre qorachaa turre barreessaa turre. Ni rifanne biyyoonni faca'uu kanarra. Biitii teenya namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira. Bar biyya teenya ummata keenya bar dhagee waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii tan irraanfadha. Haasa irra. Lammaffaa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamu ta'a. Jallaa keenyaatu gubbarra jira bara. Kana beekaa. Nuutu jallaa fi diriiraa keenya adda laala malee ormi walumarra nu laala. Walumarratti. Ka biyya saamu jiru obbidiyoo baalataraa kajaamee arrabamu Oromoo. Isini garaami. Kanaafi kana ka jennu waliigalatti
haalli amma biitii keenya keessa jiru haalli uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni sun keessa jiran Oromoo qofaan dubbatiin asirratti dhima uummanni akka gumuus kun isin bar hedduu diaspora hedduu jirtan waccaniis dubbattaniis loltaniis hoogganas qabdan kan dhufee isinitti haasa'u hawaasa qabdan kan isinirraa iyyu qeerroodha qabdan hanga fedhees taatu ka qawweenis taatu dhakaanis isinirraa falmuun jiru sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru bar ka guyyuudhum ka namni irraa naasoyin ka nama iyyuuf hin qabne ummanni gumuus amma gurraacha kun gurraacha janiin isaa yaaman kun naaf baqqalaan dhayinii agarre magaalaa dachii fi dirra magaalaa dhaquu hin danda'u magaalaa dhayinaan akka saree masgiida seentaniitti seenteetti ari'anii ajjeesan biyya teenya keessatti Oromoo if qofaa fi miti ollaa keenyaaf isaa yaadnu hiraar ummaatiin biyya san keessa seenaa jiru amma waan na boonsu keessaa tokko bara dabre kana keessatti ummanni keenya yeroo ummata Tigraay irra rakkoon son geessu bira dhaabbachuun keessan sirritu kaleessa hoggansi isaanii paartii isaanii akkan nu godheettanii ummata hijaa akkan taane agarsiiftan ummanni Oromoo ummata nama boonsu bara ummata nama boonsu gaafa fincila godhaa turre san gaafa mormiirra turre san sirna wayyaanaa tokko gaafa fincillu ummata Tigraay nama Tigraay tokko Oromiyaa keessatti hin tuyne ummata naamusa qabu ummata kaayyoo beeku ummata sirnaa fi ummata adda baasee beeku Oromoon ummata haaloo hin baane waan wayyaanee duraan ga'e isin irraanfannu godaan isaa jira hin irraanfanne Oromoon kana dogongoruu qaban isaanis we did not forget garuu kalee roorroon nurra geesse kalee miidhamne ajjeefamne arra waggaa isaan ajjeefaman miidhaman hin ilaalchine mootummaan jallaan Oromoo geggeessu kana barbaadde turte Oromoon garuu jallaa ibiitirra osoo hin ta'in dhugaarra gortee jechuudha bara kana itti boonuu qabdan akka Oromootti itti boonuus qabdan isinitti himu naannoo sanitti nageenyi hayxii yoo kan dhuftu taate shoora guddaa ka qabu ummata kana waan dubbatan irratti illee of eegaa akka aartan hin dubbatina maaliifi Oromoo afaantu hama malee garaan qulqullu kana qabatamaan reefu isinitti himee jira akkuma garaa keessanii akkuma garaan keessan laafa arrabas laaffifadha keessattuu warri biyya faranjii jirtan maaliif you are our diplomats ni beektanii anuu laaffifachuu baradhe akkatti suutaa isa gartanii wadha xiqqoosi abdii qabdaa ka jettan abdiin qaba tokkoffaa ummata Oromootiin irraa abdii qaba walii wacuu kanaas hin jibbina wal ajjeesuun walii wacuu wayya ka wal lolluufis ka wal abaarruufis kaayyoo tana waan itti amannuuf waan garaanu nyaattuufi bara amma namoonni hedduun gana yaada kanaan dhufu lolu jiran hamtutti hin laaluwan it shows me how much they care ukkaan sun barbaadu galman dhaquutti wanni maayikii kennee dubbadhaaf irraa buqqaasaa jiruuf anis isin dhaga'uun fedha kanaan faallaa ta'uus akka isin dhaga'uun fedha passion wanni isin godhaa jirtan kun waan gaariidha wanni nan abdii qabuuf tokkorraa isin irraa hin abdii qabu Oromoorra keessa deemeetiin bira Oromoon takka naqaanasiteen beektu mootummaan shimbirroo miti dhakaan hin kaaftan osoo nuun jedhan isin kaafna gaafa tokko ministeera lembaatu gaafa tokko jara keessa jiru Oromoon biyya bulchuudhaaf qophii miti koo nadhiisiin jeen harreen teenyaa'u isin ol ni bulchitin jeeni itti dhaabachuu ture jechuudha waaniin Oromoorraa abdii qabu amma garuu garagalchaniiti waan tokko tokko nuun jiran laal ni mirkaane dhagayaa Oromoo tokko sirnaa hin abdii qabu lammaffaa dhugaa keessanitti namna dhugaa ummata kanaatitti ummanni kun daangaa namaan dabarre daangaa namaan dabarre
ooyiruu namaatti hin dabarre nama mana isaa dhufee ooyiruu isaa dhufee diinni irraa fuudhee kan ne'u narraa kan hin jenneen dhugaa qaba uummanni kun wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti sinitti himan maaliif uummanni Oromoodha uummanni Oromoo isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabree fi hamaa koo hamataa koo jee carraa kanneefi ni boochisan qalbii cabsan uummata kana qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e waan biraatii miti kanaaf dhugaa Oromootiin ni amana an jara bilchiginnaatis jara wabootis warra jidduu kana jiruttis akkuma ilmaan Oromootitti ilaala akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala obboleeyyan dilaan qaba nama gaafa asii dhaqeen argeettu jedhani kan narra irra dhiyaatu qaamalli irra tolu waa hedduu ni jira garuu ilmaan abbaa tokko uumaa godhuu hin dandeenye kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dhaye amananii ummata kana imimmaan irraa haquudha badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu nutis kanu baasu wal fixuu osoo hin taane walii obsuudha jennee deemuudha nu baasa jennee danda'a galatoomaa